Egaa jamtoota hordoftoota peejii yookaan yuutuuba Galamsuud akkuma beekamu ramadaana kanarratti hojii keerii babbareedduu hojjechaa jira. Isinis laayik sheer godhuudhaan nu bira dhaabbachuu akka hin daganne arraan tana waan addaa takka egaa namuu akkuma beekamu ramadaana kana kheyrii dalagalachuu irratti akka hirmaatu isinii dhaamaa jirra. Arraan tana mana amara sirreessaa yookaan kaarshallee keessatti namoota keenya kan dararamaa hidhaa jiran jecha isaan gaafachuudhaaf saamunaa nama 600 olii saamunaa 600 olii fi akkasumas itti mira finnee fi isaan gaafachuudhaaf hularra jirra ammaan tana. Isinis dhaamsi nuti isinii qabnu isinis bakka jirtanii hidhamtoota keessan kan naannoo keessan jiru akka gargaartan dhaamsi isinii goona. Dheeraa asirratti maal jettu bilisa? Akkuma beektan Galamsuud torbee lameen dabre keessatti hojjetaa jira. Guyyaa irraa waan addaa mana hidhaa amala sirreessaa magaalaa Galamsoo keessatti kan argamu. Hidhamtootaadhaaf waan dandeenyu walitti uummata keenya irraa walii guurree saabunaa fi timira fuunee fi jireechuu. Kanaaf hundi keenya bakka jirtutti xiqqoo qabnu walitti buufnee namoota rakkatan gargaaruudha. Namoota mana hidhaa keessatti sababa adda addaatiin hidhaman bakka jirtutti dhaqnee ziyaaruudhaan gaafachuudhaan waan qabnuun isaan laaluu akka qabnuun jechuu barbaadetti. Galatoomee egaa ammaan tana silaa seennee viidiyoo waraabuuf waan haalli mijoonneef seeraniis waan hin wayyamneef bishaa fidna kan qaama dhimmi ilaallatutti dabarsineeti haala saniin namoonni keenya goolabna nu faana turaa isin jenna. Jabs Isani Jabs Alsa Ayana Abdul Khair Asmujana Khair Asis Asir dara khan isni sila Egaa akkuma amma argaa jirtan mana amala sirreessaa magaalaa Galamsoo keessa jirra. Mooraa keessa inni jirra. Asiin boota dubartoonni itti hidhamanii gama duubaa kanaan immoo boota dhiirtii itti hidhamanii walumaa galatti nama 600 ol ijaaruutis akkasumatti yaanii nama 600f waan dandeenyuun waan qabnurraa saamunaa tokko illee aga ga'utti isaaniif innee jirra jecha. Kanarratti nama lamaan tokko ni dubbisnaa dheeraa. Daawwattoota keenya waan kana yeroo hojjennu bakka biratti illee akka babal'atee hojjetu barbaanneeti. Tanaaf hundi keenya bakka jirrutti namoota rakkatan gargaaru kan dhukkubsatan gaafatu kan hidhaman bira dhaqanii jajjabeessuun aadaa keenya godhannee tanaaf bakka jirrutti waan kana akka hojjennu abdiin qabaa. Yeroo nu daawwattan subscribe share like godhuudhaan akka nu bira dhaabbattan jechuu barbaadeeti. Galamsuud kan hunda keenyaati. Galamsuud kan nam tokkooti miti. Kanaaf hundi keenya gahee keenya ba'uu qabna. Nama gargaaruuf nama ta'uun qofti gahaadha. Kanaaf bakka jirtutti kan rakkatan hunda bira dhaabbannee haa jajjabeessinu jechuun barbaada. Galatoomna. Randursee maqaan keenyatti hidhamaadha. Sirreeffamtoota seeraa mana amala sirreessaa. Maal balleessitee hidhamte? Hojiin kiyya yakka jedheessani. Yakka hojjedheessani. Yakka maali? Tumicha. Tumicha? Waggaa meeqatti mura? Waggaa 8 fi 5. Waggaa 8 fi 5. Waggaa meeqa hidhamteen? Waggaa 5 fi 8. Waggaa 5 fi 8. Oh my god. Amma kamsiyaaf? Amma baatii 5 kanaan. Rabbi nagaan siyaa baasuun jaamee dhaamsa qabdu qabda. Galatoomaan jaan gama kanaan waan namni gammachuu hundatti. Isin laaluu waan nuti dandeenyu nuti dhimmaatanii saamunaa tokko isiniif ni dhufu. Kana maal isin dhaga'ama? Gammachuu guddaan dhaga'ame akka hiyyatee sirreeffamtoota seeraa kana akkanatti dubbisuu kanaaf bakka hunditti akka isin laaltan kanatti bakka jiran silaa dubbisanii maaliif natti tola. Kanaaf galatoomaan jaan. Abbaa sigati maqaan keenya. Umar Nanja, Umar Maman Nanjani. Mana sirreessaa Galamsoorraa yakkaa nama wajjin labee nama wajjin waan wallolee jiruuf qaama 8 waan murteessee jiru ammaan tana waan fixee jiru warra amma amata 5 fi 6 hidhame warra waan kan gargaareen galatoomaa jechuun barbaade galatoomallee ganallee galatoomaa jechuun barbaade warra mana sirreessaa bakka biraa jirus akka oduu dhiixanii namuu akka laaltan gammachuun na dhaga'ama nama Oromootii bakka jiruudhaa jira waan san ta'eefu akka dhiixanii ilaallu bakka jiru Oromoon guutuun bakka jirtutti akka sheera walii gootu jechuun barbaadeen saniifuu galatoomaa jechuun barbaade. Maqaan keenya? Qaasim Adam naan jenni.
kanin irraa hidhame ana odaa bultin adduftanii akkanatti sirritti nolaaluu kanaaf baay'ee isin galatoomfanna jajjabaatanii nullee jajjabeessitanii wanni nan hidhame waggaa 8 kan imala mara sirreessaa keessa jiru takkaa jirjirama akka irraa waan hin arginiif galatoomadha haalam baay'ee jajjabaadha isiniin jedha. Hagam keessa jedhamti? Ani maatii shanaffaa keessa jira. Hagam si muran? Baata 8. Baata 8. Ayyaarri silaa dhufne kanaaf maal siddeegaa? Gammachuu guddoodha. Haaluma kanaan akka tiftan namni hedduu dhufee akka rakkataa hedduu jira as keessa. Namni amma hedduu irraa haa dhufu jira. Wanni biyyattii itti hidhaman kun guguutamee amma aanaa malasa. Ilaa kumaa ka barbaachisu jira amma tiraanspoortii namni isaa ilaaluudhaaf. Saamuna kana fiduun waan guddoo takka haaluma kanaan itti fufaan jira. Atilee namtudha? Maqaan keenya? Daraartuu Abdallah. Daraartuu Abdallah. Eessarraa hidhamti? Aanaa Daaroo Labuu. Daaroo maal bilisti? Namaa Wallol. Hagam takka si muran? Waggaa 5. Waggaa 5. Hagam irraa hidhamti? Amata 3 fi ji'a 2. Hidhamti? Hagam si deebi? Baatii 2. Baatii 2 qofa si deebi? Roof deemti jecha. Ramadaanni mana hidhaa keessatti akkam fakkaata? Ramadaanni bareedaadha garuu akka qilleensa alaa firri nurraa hedduu fagoo jira amma akka mataa qiyyaattu arsirraa hin hidhame obboleettii biraayii namni takkaa akka dhufee na laalu hin jiru anu asii beenxarraa hin gargaaramaa ture saabunaa waan ta'eef galatooma uumaa irraa dhuftanii nu laaltaniifu akkanuma rabbi guddoo isin haa kan isin hin jenna. Rabbi nagaan si haa baasu aduu asii. Duraan dursee maqaan keenya? Maqaan kiyyaa Saajin Olaanaa Biifadha. Biraasutti ayyee har'aan tana isin ilaaluudhaaf yookaan hidhamtoota sirreeffamtoota mana kanaa ilaaluuf dhufne kanaaf mee maaltu isin dhaga'ama? Gama kanaan wanti kun waan duraanis hin baramne waan ta'eef gammachuu guddaan nu dhaga'ama. Maaliif hawaasni kun yeroo hidhamu hawaasa keessaa hidhama. Hawaasni akkanatti itti yaadee alaa dhufee namni ilaaluun isaanii ammoo akka waajjiraatittis akka sirreeffamaa seeraatittis gammachuu guddaa. Kun ammoo isin fakkeenya taatanii namoonni gurdaanis jiranii namoonni qabeenya qabanis jiranii ka osoo gargaaruu jiran danda'anuu hubannoo hin qabne waan kana babal'istanii wantummaan kun qofa miidiyaa irra wayii kallattii namni arguun yoo ta'e ka'umsi mana sirreessaa aanaa biroo kun mana sirreessaa Oromiyaa guutuu bu'aa waan qabuuf fakkeenya ta'uu keessaniif isin gammanne dhufuu keessaniif ammoo galatoomaa isin. Adoon kan itti fidduu galatu. Isinis galatooma isinitti haa baru. Duraan dursee maqaa keessanii fi gahee hojii keessanii naa himaadha. Maqaan kiyya Komaander Waaqoo Burqaatiin jedhama. Itti gaafatamaa mana sirreessaati. Keessafuu deeggarsaarra akka humna isaanitti abbaa piroomoshiniidhaan yookiin dargaggoota galamsootiin godhame sirreeffamtoota seeratiif godhame waan guddoodha. Kunuu deeggarsa guddaadha nama beekuuf jechuudha. Kanaaf waan qabanirraa sirreeffamtoota seeraa gargaaruun nama beekuuf waan guddoodha jechuudha. Keessafuu baatii Ramadaanaa kana keessatti ji'a araaramaa kana keessatti deeggarsa akkanaa barbaadanii iddoo kam halka qal'eeyyiin jiranii iddoo kam namni yakka raawwatee iddootti hidhame dhufanii gaafachuun araaramni kana caalaa hin jiru jeetin yaada akka nama amantaa musliimaa tokkotti. Kanaaf kallattii kanaatiin deeggarsa dargaggeessi kun godhan waan guddoodha. Isaanis jajjabaadhaa haaluma kanaan tola ooltummaan kun itti fufe harka qal'eeyyii ka qabu yoo gargaare eessa gaa sibiitti tun kajuu kallattiin asumaan ibsuun barbaada. Ijoolleen tun fakkeenya taate dargaggeessi biraattis muuxannoo isaan irraa fudhatee akka bahuun barbaada. Haaluma kanaan jabaadhaa itti fufaa rabbi isin haa gargaaru. Kallattii hundaatiin jabaadhaan isiniin jechuun barbaada. Fakkeenya taatanii jirtanii fakkeenyummaa tan ammoo itti fufaa yaada jechuun qaba galata.